Eertiraa dabalatee imbaasiiwwanii fi qonsulaawwan ishee biyyoota 27 keessaa qabdu cufuuf ta'uun himame. Bulchiinsi Tiraamp imbaasiiwwan Ameerikaa addunyaa mararraa qabu qofa otoo hin taane dhaabbilee deeggarsaa isaa Ameerikaaf bu'aan buusne jedhe hedduu adda kutaa jira. Waajjiraalee dippiloomaasii mootummaa Ameerikaa cufuuf jedhu keessaa 10 imbaasiiwwan yoo ta'u kanneen afaan immoo qonsulaawwanidha. Hamza Hussein. Ameerikaan imbaasii ishee Eertiraa jiru dabalatee kan biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa keessa jiran hedduu cufuuf akka jirtu Reuters sanada waajjira dhimma alaa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Akkaataa tarkaanfii bulchiinsa Tiraamp kanaan imbaasiiwwan ni cufamu jedhaman kurnan Eertiraa, Giriinaadaa, Liisotoo, Riippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa, Legzambarg, Gaambiyaa, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Sudaan Kibbaa, Maaltaa fi Maaldeevis keessatti argaman ta'uu gabaasi Reuters kun ni mul'isa. Hariiroon Eertiraa fi Ameerikaa waggoota dheeraaf laafee ka ture yoo ta'u, imbaasiin Ameerikaa Asmaraa jiru ka hoogganamu ambaasaaddaraan osoo hin taane bakka bu'aa hojii raawwachiisaatiin. Ameerikaan erga Eertiraan bara 1993 walabummaa ishee labsattee booda imbaasii ishee Asmaraatti banatte. Dhiittaa mirga namoomaa Eertiraatti raawwatamu qeequu fi himachuun jalqaba irra jirtu Ameerikaan kunis akka hariiroon biyyoota lameenii laafu taasiseera. Waldhibdee dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduutti hammaate irraa ka'e imbaasiin Ameerikaa magaalaa Asmaraa jiru tajaajila viizaa achirraa kennu erga dhaabee tureera. Ministri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufanii booda Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wayita nagaan bu'u hariiroon Ameerikaa fi Eertiraas fooyya'insa agarsiisee ture. Haa ta'u malee Eertiraan loltoota ishee gara Tigraayitti bobbaasuun mootummaa Itoophiyaa tumsitee waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isheetiin Ameerikaan himattee turte. Himachuu qofa osoo hin taane aanga'ootaa fi dhaabbilee biyyattiirra qoqqobbii keesse. Waajjira ministeera dhimma alaa US karoora imbaasii isaa Eertiraa jiru cufuuf qabate hojiirra ka oolchu yoo ta'e hariiroon biyyoota lameenii fageenyarra yookiin karaa qaama sadaffaan ta'a jechuudha. Dabalataan qonsulaawwan Ameerikaa cufamuuf jedhan 17 keessaa 12 ka caalan Awurooppaatti argamu. Imbaasiiwwanii fi qonsulaawwan cufamuuf deemaniin alattis imbaasiiwwanii fi qonsulaawwan hedduu of keessaa qabaachuun hojiiwwan dippiloomaasii hedduun ka keessatti hojjetaman Japaanii fi Kanaadaa ergama isaanii bakka tokkotti gurmeessuun hir'isuuf karoorri jira. Tiraamp erga gara aangootti deebi'ees mootummaan Ameerikaa jaarmiyaalee adda addaa Ameerikaaf bu'aa hin buusan jedhee amanee cufuu fi gargaarsa taasifamaa ture adda kutaa jira. Kanarraa ka'ee imbaasiiwwanii fi qonsulaawwan biyyoota addunyaa garaagaraa irratti argaman cufuuf yaada akka qabu ibseera bulchiinsi Tiraamp. Mootummaan Ameerikaa maallaqa waajjira ministeera dhimma alaaf ramadu keessaa gara doolaara biliyoona 30 hir'isuuf karoorse dhimma gaaffii baajata kana mana maree biyyattiif dhiyeessuuf qophaa'aa jira. Reuters waajjira ministeera dhimma alaa fi waajjira pireezidaantii US karoora jedhame kanarratti akka yaada kennaniif gaaffii dhiyeessus deebiin argan. Sanadi gaaffii baajataaf qophaa'e ka Reuters argate akka mul'isutti baajati ka amma jiru doolaara biliyoona 54.4 irraa gara doolaara biliyoona 28.4 hir'ateera. Akkasumas gargaarsi karaa dhaabbata USAID biyyoota alaaf taasifamaa ture doolaara biliyoona 38.3 irraa gara doolaara biliyoona 16.9 hir'ateera. Jaarmiyaan gargaarsaa guddicha addunyaa kanaa akka waajjira ministeera dhimma alaa jalatti bulu murtaa'e USAID'n sagantaawwan guutuu addunyaarra turan 5,000 cufuun hojjettoota 10,000 lakkaa'amanis geggeesseera. Godina Arsii aanaa jajuutti milishaan gandaa walgahii bahuu diddee sababa jedhuun dhukaasa mana rifeensaa tokkotti baneen namoota 2 galaafate hidhaa cimaa waggaa 21 adabameera. Miseensi milishaa kuni meeshaa waraanaa nageenya uummataa akka ittiin eeguuf ittiin kennameen lubbuu namoota nagaa 2 haala rifachiisaa ta'een galaafateera. Himatamaan maqaan isaa Muhammad Amin Kadir jedhamu kun godina Arsii aanaa jajuutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 13 ji'a 4 bara 2017 nama rifeensa sirreessaa ture tokko maaliif walgahii hin baane jedhe qawwee hidhatee jirutti dhukaase. Namni kun battalumatti yoo du'u rasaasuma kanaan namni rukutame biraa erga mana yaalaa geeffameen booda lubbuun darbe. Abbaa alangaa godina Arsiitti abbaan adeemsa qorannoo yakkoota adda addaa kan ta'an obbo Aschaaluu Alamaayyoo waa'ee taatee kanaa waa'ee lakkoo maatii olaanaatti himaniiru. Haala inni itti raawwatame namni amma akka raawwatu kun milishaadha. Milishaa gandaati. Namoota inni ajjeesu keessa kan himannaa duraarra jiru maaliif walgahii bahuu diddee jedheeti. Maaf walgahii bahuu diddee jedheen osoo du'aan kun deebii hin kennine rasaasatti dhukaase. Rasaan inni dhukaase kun immoo isa keessa ba'ee nama isa lammataa isaatidha. Kanaan hin du'anii. Namni du'e nama meeqa? Nama 2. Kanaan galmeen qoratameetiin erga dhiyaate booda himannaa irratti galmee mana murtii olaanaatti kan booda manni murtii labbii irratti kenna jechuudha. Waajjirri poolisii aanaa jajuusi milishaa sababa walgahii maaliif hin baane jedhuun nama osoo hojiirra jiru ajjeese kana to'achuun galmee qulqulleessee abbaa alangaa godina Arsiitiif dabarse. Abbaan alangichaas ragaa namaa fi mana yaalaa dhiyeeffachuudhaan himatamaan kun yakka ittiin himatame lamaaninuu balleessanitti murtaa'eera. Haaluma kanaan galmee himannaa kanaa ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa godina Arsii falmii gama lamaanii bu'uura godhachuudhaan dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 18 ji'a 7ffaa bara 2017 oolen miseensi milishaa
kilaashiidhaan lubbuu namoota lamaa galaafate kun hidhaa cimaa waggaa 21 akka adabamuuf murteesseera. Eessatti bakkee yakki itti raawwatame? Ana jantuu gandaa baadiyyaa alaagaa dureetti ka'e. Sababni yakka kana itti raawwateef maali? Namooti tarii eegasii ragaan abbaan alangaa walitti qabe kanneen as maaltu jira? Sababni dhimma kanaa maaliif walgahii booda jedha malee waan biraan qabu. Tarii milishaan kun namoota kana wajjin haaloo duraa waan qabu waan adda bahee jira? Jiru haaloon qabanu maaliif walgahii baddee itti dhukaasee ajjeese malee haaloo biraan qabu. Kilaashiidhaani? Manni murtii yoomi murtii kan kenne eessatti ilaalamaa ture adabbiin kenname yoo agami? Mana murtii olaanaatti kan murtii kenname. Mana murtii olaanaa godina Arsii jechuudha. Gaafa guyyaa 18 biyya torbaffaa jechuudha. Hedduun carraa hojii barbaacha gara biyyoota Arabaatti himalu. Keessattuu shamarran danuun hojii mana keessatti qacaramanii hojjechuudhaaf gara biyyoota Arabaatti imalan hedduudha. Isaan keessaa kanneen ba'anii gara maatii isaaniitti otoo hin deebi'in hafanillee lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Naannoon Oromiyaa ammoo iddoo namoonni hojiif baay'inaan gara biyyoota Arabaatti godaanan keessaa tokkodha. Dhimma kanarratti waan maatiin ijoollee isaanii dhaban jedhanii fi biiroon dhimma hawaasummaa Oromiyaa deebii kennee hirphaa gammachuu akka itti qindeesseera. Shamarran hojii mana keessaa irratti qacaramanii hojjechuudhaaf biyyaa ba'anii gara maatii isaaniitti hin deemine keessaa tokko Gannat Alamuu jedhamte. Yeroo biyyaa baatu shamarree ganna 15 kan turte Gannat magaalaa guddoo Libanoon Beeruutitti erga imaltee otoo hin deebi'in ganna 12 guutteetti. Maatiin ishee lubbuun jiraachuuf dhiisuu ishee waan beekan hin qaban. Fira dhiyoo ishee kataate Asnaaqach Fiqiruu akkatti manaa baate dubbatti. Gaafa dhalama erga biyyaa baate jechuudha. Ergasii duraaniin bilbilti jarri itti galterree baay'ee nan bilbilchiisanii maal jechaa turte. Yeroo duraa amma waggaa 2-3 akkas ergaa turte waan xiqqaadha. Yeroo san keessa achumaan isumaayyuu dhiiste bakka waggaa 4 immoo surumaa jiraatteti jiraachuu baattedha iyyuu wanni beeynoomtu iyyuu hin jiru. Garma seeraatiin deemte guyyaa deemte. Gara jechiin hin deemne nuyi yaa'u silkuma ishee alachiin bilbilti san qabannee turreewu. Silkii isheen duraan ittiin bilbiltu silkii manaa ture alachiin bilbiltuun jechuudha. Cufaadha inni cufaadha bakka ishee bilbilteen beekatu maal akka Akkuma Gannat shamarreen Simmanyi Dajanee jedhamtu bara 2010 godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaarraa gara Saudi Arabiyaatti imalte. Haadha ishee dhukkubsachiisaa kan turte Simmanyi hojjettee haadha ishee deeggaruudhaaf biyyaa baate. Haa ta'u malee waggoota 10 darbaniif maatiin ishee ammayyuu kan reegaa jiru. Haati ishee Adde Muluun akkatti Saudi Arabiyaa deemtee dhabamte haasa'u. Saudi Arabiyaa erga deemte waggaa 13 kaa'amne waggaan 13 kaatitti dabre. Achi kaa waggaan adeemtu anis sin qarqaaraadha to'etteetuma waggaa sana si deemtee waggaa 13 kana achitti duraanillee akka turtee akka waggaa lamaan dawwaltee san duuba bakka nuufis hin dawwalchiifne. Mucayyoon tiidha inaanis dasitaa tokko naayineduma raali shiiroo qomoo oduma amma kana geechoo amma har'aa geeche kaa. Dhiyeenya erga barbaadamtee meediyaa irratti baate aduu 11 jiin ishii deengatti. Sanduuba micoon namtee inanuma xiyyee maraata malee ushatteetuma micoon mataan sirrii mootii ushatteetuma na laalti. Dhiyoo tana kaa ijoolleen gamnaanii jiraan duutus gaduumtuu naa barbaada malee sagalee waraabanii daa'imti meediyaa gallakiftee meediyaa irratti waa galannaa ga'u asitti siniifis hafuurri ishii na dhaga'ame. Shamarree Tiikii miidhagsoo akkasuma waggaa 14 dura Sulultaarraa gara Yemen deemte. Tiikiin sayyuu ishee wajjiniin jalqaba biyyaa ba'anii turan. Amma garuu lubbuun jiraachuuf dhiisuun ishee wantu beekamu hin jiru. Birqa Tolchaan jedhama. Erga deemte waggaa 13 amma almee dhufu kan bara 2004 baatee deemte. Birri isin arganne amma waggaa kana hundaayi. Galee kaasheen achumatti arfeenatti dura deemeyyuu ergasii wani lammata deemiten deebi'ee galee. Dubartoonni kunneen hunduu waggaa lamaan jalqabaa biyyoota kanneen ga'an qofaa maatii isaaniitti dubbatan. Namoonni isaan qacaran maatii isaanii dabalatee qaama alaarraa isaan kutanii kaffaltii malee isaan hojjechiisu. Haaluma wal fakkaatuun Rahamaat Idris naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaarraa waggaa 15 dura gara Saudi Arabiyaa deemte. Yeroo sanatti daa'ima ishee waggaa 7 dhiiftee deemte. Eegas achi buuteen ishee hin baramne jedhan maatiin ishee. Amma intalli ishee umurii waggaa 22tti gara Saudi Arabiyaatti imaltee haadha ishee barbaadaa jirti. Dubartoonni Itoophiyaa karaa seeraan alaa biyyoota kanneenitti hojiidhaaf imalanii hanga ammaa achi buuteen isaanii dhabame lakkoofsaan danuudha. Baay'een isaanii shamarran xixiqqoo umuriin isaanii waggaa 18 gadeeti.
biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaatti itti gaafatamaa ittaanaa akka ta'an obbo Abbitti Ajeeda'oo namoota Oromiyaa irraa biyyoota Arabaa deemanii achi buuteen isaanii dhabamee akka lakkoofsaan hin beekne eeruudhaan namoota seeraan deeman barbaadu irratti maatii akka deeggaran ibsan. Namni biyya Arabaatis biyya biraatti deemu kana lamaan deema. Karaa seeraa fi karaa seera qabeessa ta'een kan deemu jira. Karaa seera qabeessa deeman yoo ta'e dokumentiin akka biyyaatti karaa federaatiin tiriitaa. Yoo maatiin itti baate nama seeraan deeme yoo ta'e kamiyyuu ragaan argama waan ta'eef warra federaalaa wajjin dhimma biyya alaatiinis warra wabii biyya alaa hooggansa sadarkaa federaatiinis dubbachuun hin danda'ama. Ebaluu rakkoon ga'ee kan jedhamee nu bira ga'e hin jiru abbaan yoo nu gaafate immoo qulqulleessuu dandeenya. Karaa federaatiin gaafannee namni kun karaa inni ittiin deeme qulqulleessinee miidhaa isarra ga'e sana warri akka biyyaatti biiroon hajaa dhimma biyya alaatis warra isaan bobbaase sanii wajjin bubbi biyya alaa kan jedhamu eejensii ittiin bobba'utu jira. Eejensii isaanii wal qunnamsiisuu biyya alaa arguutu jira waan ta'eef kana qulqulleessuun danda'ama yoo nu bira ga'e. Dhaggeeffattoota keenya yeroo odeeffannoo ispoortii isiniif dhiyeessinu irra geenyee jirra. Odeeffannoo ispoortii nutti himuudhaaf Galaanaa Balaay as istiidiyootti na waliin argama. Taphoonni Shaampiyoons Liigii nuusa xumuraa kaleessa galgala taphataman ni jiru. Kan har'a galgalallee taphataman yookaan eegaman ni jiru. Mee jalqaba irratti kaleessa taphoonni lama kan taphatamanii isarraa eegallu. Taphoota gurguddoo lamatu gaggeeffame qabxiin eegamnetus galmaa'ee taphasa marsaa jalqabaa dirree alagaatti imalanii garaagarummaa goolii 3tiin injifatamanii kadee Borussia Dortmund fi Aston Villaan dirree isaanii irratti lamaanuu goolii 3-3 galchuu danda'anii jiru. Addatti kan Aston Villa fi PSG kan laallu yoo ta'e tapha kana namni hedduun haala itti xumurame sanaan akka xumuramu hin eegne ture. Daqiiqaawwan jalqabaa 30 keessatti gooliin ittistoota PSG-tiin irratti lakkaa'ame. Aston Villaan dirree isaatti 3-2 injifachuu danda'us qabxii waliigalaa 5-4 marsaa itti aanutti osoo hin darbiin hafeera. Garuu gaabbisiisaa ture. Carraawwan goolii yoo xiqqaate 3 ta'an karra eegaan PSG Donnarummaan baraaruu danda'eera. Inumaayyuu taphataan guyyaa kaleessaa PSG baraaruu danda'e Donnarummaa ta'ee utuu jiru taphataa cimaa dorgommii guyyaa kaleessaa ta'e kan filatame garuu Osman Dembele ture. Keessumaa waa'ee tapha Aston Villa kaleessaa gaafa haasofnu ga'umsa Rashford agarsiise namootni xiinxaltoonni baay'een dinqisiifachaa turani. Rashford kubbaa ajaa'ibaa goolii ta'uu danda'e kennee jira. Yaalii ajaa'ibaa silaatuu galee seenaa Aston Villa Champions League keessatti jijjiiruu danda'u ture. Naayemrii taphaan booddee garee isaatti akka boonu wanta agarsiisanittis gammadaa ta'uu miidiyaaleetti ibseera. Waggaa 42 dura Aston Villaan waancaa injifatee beeka. Ammoo gareen kun iddoon isaaf malu Champions League ta'uu kaleessa agarsiisuu danda'eera jedhameera. Garuu haala ajaa'iba ta'een gareen PSG marsaa kanaaf darbee jira. Kan Dortmund fi Barcelonaallee akkasuma tapha dinqisiisa.